Facebook irraga wala maka faayida guddaa qabuun isin barsaa jira. Facebook keessan gaa maaliin banamee jira? Lakkoofsa Facebook keessan gaa lakkoofsa moo emailiyan hojjechaa jira? Lakkoofsi email Facebook ittiin hojjechaa jiru kan keessan ta'uu fi kan nama biraa ta'uu haala kamiin akka adda baaftanu. Emailiin Facebook keessan ittiin hojjechaa jiru kan keessan immoo kan nama biraati. Lakkoofsi Facebook keessan ittiin hojjechaa jiru isin akka jiraachuuf nama biraa akka jiraachuu waan Facebook keessan ittiin baname haala kamiin akka argitanii adda baafachuu dandeessan. Awwala keessan beeku qabdan Facebook kan ittiin dalagu lakkoofsaa fi emailidha jechuudha. Lakkoofsi Facebook keessan ittiin hojjechaa jiru kan keessan ta'uu kan nama biraa ta'uu haala kamiin akka adda baafattanu isin barsaa jira. Viidiyoo kana keessatti kan isin agarsiisa namoonni haaraa taatan follow gochuu viidiyoo irra dhaggeeffattan gaa like tuquun eegalaa isin jaa viidiyoo akkasuma namoota hedduu bakka ga'uuf share gochuun dagatanaa viidiyoo kana. Facebook irra eegasentanii gaa Facebookin haala kanaan isinii banaa jira. Haala kana yeroo isinii banu tuqaa sadii harka mirgaa jirtu profaayilii keessan jala eega tuqxanii gaa ola xaa'uudhaan gaa setting privacy bakka jookaanii tuqxu achirra yeroo tuqxanu setting bakka jakaasiin seentu jechuudha. Setting irra eegasentanii asirratti simov in account center bakka jettu kana yeroo takkanii tuqxu jechuudha. Achirra eega tuqxanii haala kana isinii banaa haala banu gaa irraa olee kana asirratti personal details bakka jettu kana mallattoo xiyyaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu achirra yeroo dhuftan contact info jalatti lakkoofsa isin Facebook hin bantan yookaan immoo email isin Facebook hin bantan yookaan keessanii fi kan nama biraa ta'u asirratti arguudhaan adda baafachuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsi Facebook ittiin hojjechaa jiru ajjaatti ni mul'ata. Emailiin Facebook keessan ittiin hojjechaa jiru asirratti mul'ata jechuudha. Yoo emailiin akkasuma kan nama biraa ta'e lakkoofsa jala jiru kan keessan hin taane yookaan immoo isin agarsiisaa jechuudha. Kana addanii baafattu awwala jira jijjiiruun duratti jechuudha. Kanaafuu kana haala kanaan keessan ilaaltanii adda baafachuu dandeessan. Yoo keessan hin taane akkaataa yoo lakkoofsi achi jala jiru keessan hin taane gaa akkaataa irraa jijjiiruu dandeessan viidiyoo biraa keessatti isin agarsiisa. Viidiyoo kana like fi share gochuu akkasuma namoonni Facebook jala gaa haala kamiin akka lakkoofsa bilbilaa jala kaawwachuu dandeessan yookaan immoo Gmail account jechuudha. Facebook keessan gaa yoo Gmail account kan nama biraa jala jiraate yookaan immoo lakkoofsi nama biraa jala jiraate jala baasuun duratti kan keessan kan isin itti guuttachuu qabdan. Yoo awwala akka yookaan nama biraatiin baname jiraate yookaan immoo lakkoofsi ittiin baname fi Gmail account Facebook hin baname isin hirka yoo hin jiraanne lakkoofsa hamma isin hirka jiru yookaan Gmail account hammatti fayyadamaa jirtanu Facebook jala kaawwachuu qabdu jechuudha. Sana booda kan isin kan jala jiru jala baasuu dandeessan. Viidiyoon kun waan isin fayyaduuf akkasuma like gochuuf godinyaa keessan share godhaa isin jira. Akkasuma viidiyoo gaggabaabaa bareedaa kana argachuudhaaf namoonni haaraa taatan follow gochuun dagatanaa kana godhaa kana jiru afgaa kana follow godhaa isin jira. Facebook follow gochuudhaan maatii godhaa isin jira. Ankooti Facebook irraa tuqaa sadii gubbaa jirtu ni tuqxu achirra eega tuqxanii ola xaa'uudhaan gaa irraa olee kana eegaloo toftanii setting privacy bakka jiru ni seentu ni setting ni seentu setting irra geessentanii haala kanaan simov in account center bakka jiru ni tuqxu achirra eega tuqxanii irraa olee kana ola xaa'uudhaan gaa personal detail bakka jettu kaanii tuqxu mallattoo xiyyaa fi lafiitti eega tuqxanii contact info mallattoo xiyyaa fi lafiitti jirtu ni tuqxu yookaan eega tuqxanii ka gubbaa jiru balleessuun duratti kan isin agarsiisu ganjallaa dhufuudhaan gaa addinuu contact bakka jettu kaa tuquudhaan adda mobile number fi adda email addressiidha. Mobile number lakkoofsa bilbilaa keessanitti guutu ka ofirraa qabdan kan ammatti fayyadamaa jirtan haala kanaan asirra tuquudhaan gaa yoo barbaaddan gubbaatti as lakkoofsa gaa haala kanatti naquudhaan lakkoofsa gatti naqxanii asirratti next ka jettu kan jallaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Lakkoofsa bilbila keessanii kan amma ofirraa qabdanu itti naquu qabdu koodiin waan isinii seenuuf lakkoofsa bilbilaa keessanii irraa dhaxxanii koodii fiddee dhuftu asirratti ka galchitan ammaa jechuudha. Koodii verification eegatti next gaa asirratti next jechuudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Lakkoofsa keessanii bakka message keessanii koodii fiddanii itti galchitan. Koodii sana gaa koodii verify waan ta'eef eega lakkoofsaatti koodii galchitanii asirratti gubbaarra x tuquudhaan iddootti deebitu lakkoofsa ammas itti galchitan kunoo asirratti isinii bahee jira jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa haaraa haala kanaan keessin Facebook irratti email haaluma kanaan itti galchuu dandeessu haala kanatti fayyadamaa isin jedha. Akka Facebook irraa gaa siitingii kana yoo dhaxxanii ofirraa cuftan malee waan isin bilbila keessaa qabdan akkasuma upload yookaan immoo share godhaa jiraachuu namoota biraati. Siitingii kana gaa namni hundi ofirraa cufuu qaba jechuudha. Footoo isin bilbila keessaa qabdan ka viidiyoo isin bilbila keessaa qabdanu akkasuma share godhaa jechuudha. Akka namoonni biraa argan godhaa jechuudha siitingii kun yoo isin ofirraa cufuu baattan. Kanaafuu siitingii kana haala kamiin akka ofirraa cuftan isin agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo isin bilbila keessaa qabdanuu fi footoo isin bilbila keessaa qabdanu akka namoonni biraa arganuuf share isin jalaa godhaa jechuudha Facebookiin. Kanaaf siitingii kana hundi nama ofirraa cufuu qaba. Kana isin agarsiisa follow gochuu viidiyoo like tuquun eegalaa isin jedha. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahuuf share godhaa. Kana sirreeffachuudhaaf gaa Facebook irra eegasentanii haala kana isinii bana tuqaa sadii gubbaa jiru tuquudhaan gaa ola xaa'uudhaan gaa setting privacy bakka jiru ni seentu achirra eegasentanii setting ka jedhu keessa ni seentu setting irra eegasentanii gaa haala kanaan suuteettanii ola xooftu jechuudha. Setting irra eegasentanii haala kanaan ola xaa'uudhaan gaa bilbila keessan eegee ola xooftanii gaa camera roll sharing suggest bakka jedhu kana gaa
yeroo keessan siitingii kun on ta'ee jira taanaan ofirraa gootu jechuudha. Haala kanaan banamee jira ta'ee ofirraa cuftu jechuudha. Akkasumas haala kanaan siitingii kana ofirraa cufuudhaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii fi sheer godha. Facebook irraa gaa professional moodii kan hin qabne wantoota shaniin sin barsiisaa waan sirreeffachuu qabdan. Namoota professional moodii Facebook keessan hin qabne yookaan isiniif hin baafne wantoota shanan kana yoo sirreeffattan professional moodii akkasuma Facebook keessan isinii baasaa jechuudha. Akka nama asiris itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Kanaafuu professional moodii namoonni Facebook keessan hin qabne namoota baay'ee komantii jalatti professional moodii hanko hin qabu kajettan gaafii namoota baay'een argee jechuudha komantii jalatti. Kanaafuu namoonni akkasuma Facebook keessan professional moodii hin qabne haala kamiin akka argachuu dandeessanuu fi wantoota shanan kana yoo sirreeffattan professional moodii keessan isinii bahaa jechuudha Facebook irratti. Waa shanan kanan isin agarsiisa viidiyoo kana laayikii xuu akka namoota hedduu bira gahuu fi akkasuma namoonni haaratan follow gochuudhaan gaa viidiyoo kana namoota hedduu bira akka gahuuf share godhaa isin jedha. Professional mooding gaa sababa inni Facebook irratti isiniin baaneef tokkoof keessan inni tokkoffaan Facebookiin update dhabuudha jechuudha. Facebook keessan update gochuu dhiisuu yookaan immoo haaromsuu dhabuu jechuudha. Kanaafuu Facebook keessan ni haaromsitu. Play Store isa kana Google Play Store kana gubbaa Facebook barreessuudhaan update ni gootu jechuudha. Kabra Facebook keessa seenuudhaan bakka kamitti keessan update gootan isin agarsiisa jechuudha. Facebook irra eegasentanii update gochuudhaaf gaa Facebook keessan ol xaa'uudhaan maal gootu setting privacy kana keessa eegasentanii setting bakka yoo seenu anga Facebook keessan update gochuu qabdu Facebook keessan jechuudha. Asirra eegasentanii gaa asirratti ol xaa'uudhaan maal gootu media bakka jedhanii seentu media irra eegasentanii irraa olee ka ol xaa'uudhaan gaa update bakka jette kana irra gattuqxo jechuudha. Yeroo takkaaf update gattuqxanii auto update Facebook bakka jedhu kana auto update Facebook kan jedhu kana onii gootu jechuudha. Allow update over network bakka jedhu kanas onii gootu jechuudha. Wi-Fi irra yeroo jirtan data irra yeroo jirtan hunda afuun update isinii ta'a jechuudha. Appii Facebook kan jallaa kun notification idha. Facebook update available notification idha. Akka inni update haa jiru isin agarsiisaa jechuudha gubbaa iskiriinii irratti. Kanaafuu kana sadeen on gochuudhaan gaa kanaafuu kana sadeen on gochuun Facebook isinii qophaa'aa jechuudha. Kabraa kanneen hafan immoo viidiyoodhaan guyyaa biraa isin agarsiisaa jechuudha. Kan lammaffaa biyya Facebookiin professional moodiitti hojjetu Facebook biyya jijjiirachuu umurii Facebook keessanii 18 ol ta'uu qaba jechuudha. Akkasuma Facebook accounting keessan emailiidhaan verify ta'uu qaba. Seera Facebook cabsuu dhiisuu jechuudha. Professional moodii argachuu dandeessu jechuudha. Kana shanan yoo gootanii Facebook irratti professional moodiin isinii banamaa jechuudha. Kanaafuu kana guyyaa biraan viidiyoo isaa isin agarsiisa. Viidiyoo kana laayikii fi sheer gochuu hin dagatina. Viidiyoo isin gaa Facebook keessan irra post gootan seera Facebook cabsuu dhiisuu haala kamiin akka laaluu dandeessan jechuudha. Footoo yookaan immoo viidiyoo yookaan barreeffama haa ta'u ka Facebook irra isin post gootan yookaan FB keessan irra gadhiiftan seera Facebook cabsuu dhiisuu isaa bakka laaluu dandeessan. Bakka itti laaluu dandeessan isin agarsiisa. Namoonni haaratan follow gochuudhaan video like itu kurang gak akkasuma video kun yeroo biraa waan fayyadu save gochuun dagatana video kana namoota hedduu bira akka gahuuf share godha. Gara Facebook nu seentu jechuudha. Kana laaluudhaaf gaa Facebook irra geessentanii gaa gubbaarraa profaayilii keessan tuquraa yookaan immoo tuqaa sadeen tuquudhaan gaa ol xaa'uudhaan gaa asirratti help support kan jedhu kana ni bantu mallattoo xiyyaa tuquudhaan eega bantanii asirratti gaa support kan jedhu awwalaa kaanii tuqxu jechuudha. Achirra yeroo tuqxanii bakka isinitti argachuu dandeessan isin geessaa jechuudha. Achirra yeroo tuqxan haala kana yeroo isinii banuu support inbox bakka jedha kana ni tuqxu jechuudha. Achirra yeroo tuqxan haala kana isinii baasa waa lamaa fi waa lama isin agarsiisaa jechuudha. Asirratti gaa your alert jechuun akkasuma yoo dhiqata Facebook keessa viidiyoo isin post gootan Facebook irra akkasuma share gootan jiraate as keessatti isinii baasaa jechuudha. Ammaan kun waan akka viidiyoon hin jiru. Hankeessan garuu viidiyoon hedduu yookaan immoo wantooti isin Facebook irra share gootan yoo seera Facebook cabseeraate asirratti laaluu dandeessu jechuudha. Kabira asirrallee gubbaarratti dudduubatti deebi'uudhaan gaa report about other bakka jaha yeroo tuqxanu yoo dhiqata reportii namatti ergitan yookaan immoo wantoota Facebook irraa namni biraa reportii yookaan akkasiin seera reportii seeratti ergeeraate jechuudha. Asirratti agartu jechuudha. Kaalamman siitiin kaalamman keessatti seera Facebook yoo cabseeraatan achi keessatti barreeffama ta'e waan fedha ta'u argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu asirraa dhuftanii ilaaluu dandeessu isiniin jedha. Haala kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Facebook kana follow gochuun dagatana namoonni hin beekne. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii fi sheer godhaa.